Video kana keessatti ergaa gabaabaa badhaasa qaanaa Press kan marsaa sadaffaatti wal qabatuun isiniif dabarsa. Marsaa kanarratti qarshii 15,000 qaanaa Press qopheessee jira. Namoota lama badhaasnaa, nama tokko qarshii 10,000, nama lammaffaa immoo qarshii 5,000 badhaasna jechuudha. Egaa kabajamoo hordoftoota video kanaa hundi keessan amma galmeen dhumachuudhaaf guyyaa 3 qofatu na hafe. Guyyaa 3 kana keessatti daddaftanii yeroo qabdanitti fayyadamtanii galmaa'uu ni dandeessu. Waan isin ajaa'ibu marsaa kanarratti namni hedduu marsaa lama galmaa'ee ture. Nama egaa badhaasni immoo nama hunda hin ga'u, nama muraasa gahaa. Namoonni badhaasni waan isaan hin ga'iniif abdii kutan ni jiru natti fakkaata. So kun amaluma namaati jechuudha. Namni tokko waan baay'ee ni yaala ifachuun mala. So warri ifattanii hangammaatii isin galmaa'in ammas carraa keessan yaaluu hin dhiisinaa. Yeroon hafe xiqqoodha. Namni hangammaa galmaa'e akka duraanii san baay'ee miti. Kun immoo isiniif carraa badhaadha jedheeti yaada. Kanaafuu ammuma seenaatii qaanapress.com galmaa carraa keessan badhaa godhadhaa. Sanirraan immoo waggaa haaraa faranjootaa sababeeffachuudhaan qophii adda addaa dhiyeessaa jirra. Peejii keenya follow godhaa. Gaaffiiwwan adda addaa galgala yookiin yeroo barbaanne irratti nu isin gaafanna. Surprise isin goona jechuudha. Namoota gaaffii san deebisan ni badhaasna jechuudha. Akkuma guyyoota lamaan darbeef argaa jirtan wanti kun fuulduratti sitti fufaa hojiiwwan hedduu haaraa qabannee gara keessan dhufna waan ta'eef peejii keenya serious ta'aatii follow godhaa, waliif share godhaatii itti fayyadamaan isin jedha. Ani Shimeemaan hin ture baay'ee kan isin jaalladhu, baay'ee kan isin kabaju miseensota qaanaa Press fi Big Boolee wajjin ta'uudhaan hojii nuti gara keessanitti dhiyeessinu karaa positive ta'ee fi karaa ammayyaa'aa ta'edha. Hojii ammayyaa'aadha jedhaatii itti amanaa fudhadhaa. Namoonni kuwwan immoo warri hin fudhanne already please fudhadhaa. So galatoomaa nagataa bye bye.